ministeera galiiwwaniitti waajjirri damee Adaamaa qajeelfamootaa fi labsiiwwan haaraa ba'an irratti hawaasa daldalaatii leenjii hubannoo uumuu kenne. Sagantaa leenjii kana irratti ministeera galii damee Adaamaatti itti aanaa hojii gaggeessaa fi itti gaafatamaa damee sirna taaksii fi bulchiinsaa obbo Tasfaayiluu dabalatee qaamoleen hooggansaa sadarkaan jiran hojjettoonni waajjirichaa leenjii filatamanii fi kaffaltoonni gibiraa sagantichatti affeeraman qooda fudhataniiru. Saganticha irratti argamuun ibsa hubannoo kan kennan ministeera galiiwwanii damee Adaamaatti hoogganaan damee barnootaa obbo Zalaalam Kaasahuun ministeerri galii ergama sassaabbii galiitti kenname sirnaan ba'achuuf kaffaltoota gibiraa fi hawaasa daldalaaf qajeelfamootaa fi dambiiwwan fooyya'anii ba'an irratti hubannoo uumuun barbaachisaa ta'uu kaasan. ያው በግለሰብ ደረጃም እንግዲህ የተለያዩ በተነጠልም የሚሸጥ ከሆነ ምን ይሁን ነው ማለት ነው ታክሱ ይከፈልበት ማለት ነው namni tokko waan dhuunfanis ta'ee gareen hojjetee argaturraa taaksii dabalataa kaffaluun barbaachisaadha. Sagantaa leenjii kanarratti ministeera galii damee Adaamaatti itti aanaa hojii gaggeessaa fi itti gaafatamaa damee sirna taaksii fi bulchiinsaa obbo Tasfaayiluu argamuun galii alkallattiidhaan labsii taaksii dabalataan lakkoofsa labsii 285 muraa 1994 ba'ee turuu himuun labsii haaraa lakkoofsa 1341 muraa 2016 mana maree bakka bu'oota uummataan mirkanaa'uun hojiirra ooluu himan. labsiin taaksii dabalata qabeenyaa erga waggaa 20 dura bara 1994 bahee as hin baane jechuudha. Isa sanirraa ka'uudhaan mootummaan keenya bara 2016 ji'a waxabajjiitirraa jalqabee labsii kana labsii haaraa labsii taaksii dabalata qabeenyaa 1341 bara 2016 baasira jechuudha. Labsii taaksii dabalata qabeenyaa telekoomii bishaanii fi ibsaa irratti hojiirra ooluun tajaajilaa jiraachuu kaasuun kaffalaan gibiraa labsii taaksii dabalataa qabeenyaa haaraa kanatti fayyadamuu akka qabu dhaaman. Hubannoo waliigalaa kennamaati jira. Waltajjii adda addaatiin hin kenninas waan ta'eef isarra dhaabbannee hojiitti akka hiiku kaffalaan gibiraatis kana beekee akka hojiitti hiikuu kan jedhu dabarsuun barbaada. Leenjicha irratti kan hirmaatan leenjitoonni yaada isaanii raadiyoo EBS'if qoodan labsii haaraa fi fooyya'ee bahee irratti ibsi isaanii kenname hubannoo isaanii kan dabaleef ta'uu himan. Taaksii dabalata kana irratti barnoota baay'ee argannee jeetis yaada. Maaliif barnoota ammaan dura korsii hedduullee fudhannee jirra mojuulii haaraa wajjin. Garuu kana irratti baay'ee barnoota guddaa fudhannee sirris haaraa fooyyee bahee jira. Isa sanarrattis haala gaariin barnoota argannee jirra. Waan baay'ee irraa hubannee jirra. Akka kaffala gibiraa tokkotti yookaan akka hojjeta akka wantoonni tokkotti wanta irraa hubadhe maalla tokkoffaatti tajaajila yookaan risiitii soobaa tokko itti hambisuu dandeenyuu fi faayidaalee garaagaraa waan baay'ee irraa hubannee jirra.